አገር ሙታለች ዳስጣል ብለህ ለትውልድ አይነገር። namoonni hedduun gama tiktookiin akkasii dhufuu gaafachaa turtanii nuti manguddoo durii zamana paaltook irraan sooshaal miidiyaa fayyadamuu eegalee sanboota feesbuukitti yeroo dheeraa irratti dabarse haasawaan bakka adda addaatti godhu odeeffannoo gama feesbuukiin dabarsu warri gama tiktook jirtan akka argattaniif akkaawuntii kana baneetti. Ustaaz Yaasin Nuuruun sirbatee irratti yeroo yaada kennatanidha. Biyyi duute jedhamee dhalootaaf hin himamu jechuudhaan kan dubbatan hedduu takka gartee kan ajandaa guddaa ta'e. Ustaaz Yaasin Nuuruun mee maal jedhe viidiyoo isaanii aga tokko waliin dhageeffannaa. Inni bira Joohar yeroo dheeraa feesbuuk irratti gartee kan beeynu karaa tiktook dhufu. Eega karaa tiktook dhufe yeroo gabaabaa keessatti gartee foloo guddaa horatee foloo guddaan horanne ni bitatee foloo guddaa horatee mormiin jedhu hedduminaan deema torbaan kana keessa. Kana irratti illee waan hin jedhuun qaba. Ana bira Abduu Mobaala biraa iba gara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Jalqabamee Joohar tana waa jennee bira dabarraa. Feesbuukiin Oromoo kan Itoophiyaanota maqaa Joohar jedhamu kanaan akka waan beekamuuti. Sooshaal miidiyaan kamiyyuu pilaatfoormiin haaraan gartee yeroo gadi dhufu namni jalqaba gartee itti fayyadamuudhaaf jalqaba gartee isa saniin waan akkana gartee ittiin hojjedha jedhee dursee akkasumatti itti milkaahuunis namoota muraasa. Isa wayi akkuma addunyaatitti namoonni jalqaba feesbuukaa banatanii fayyadamuu eegalan kan hanga har'aatti itti fayyadamaa jiran keessaa tooppii keessa jira Joohar. Warroota tooppii fuula dura jiran keessa jira jechuudha. Har'a warroonni jalqaba banate jedhamu fakkeenyaaf pirezidaantota gartee Ameerikaa duraanii akka Obaamaa, Baayiden fa'a akkasuma namoota bebeekamoo keessaa kan akka Kiristiyaanoo Roonaaldoo fa'a akkasuma gartee artistii Shaakiraa fa'a. Namoonni kunniinis Joohariin booda banatan garuu warri jalqaba banate jedhameetiin himamu warroota amma isiniin jedhe kanneen fa'a ture jechuudha. Innaa sababa kanaatiif maqaa Oromoo yookiin maqaan namoota Itoophiyaadhaa feesbuuk irratti Joohariin waliin ka'amaa waan jedheef kanaafidha. Tole duuba Joohar kan akkasii gartee karaa feesbuukaatiin akkasiin beekamu. Turtii yeroo dheeraa booda tiktaak bakka gartee namni keenya amman tana itti galee bakka addunyaanis itti galte jechuu ni dandeenya. Haga tiktaak dhufee maamiltoota yuutuub qooddatee haga tiktaak dhufee maamiltoota feesbuuk ka inistigraama qooddatee sooshaal miidiyaadhaan Ameerikaa gartee gurguddaa kana hundarraa maamiltoota isaanii kan qooddatee jechuudha. Qooddachuu birayyuu dabree biyyoota tokko tokko biyyoota gartee amma akka keenyaa kana dabalatee biyyoota Arabaa hedduu keessatti maamiltoota isaanii hanga jalaa saamuu isaan caala argatuudhaatti. Akkasiyyuu ta'ee hanga har'aatitti duuba namoonni gurguddaan biyya keenyaa kan akka Jooharis akkasuma gartee warra Habashootaallee dabalatee karaa tiktaak san namoonni gurguddaan irraa dheessu hedduminaan gartee waan akka geem waanuma gartee ijoolleen irraa wuccu waan akkasiiti jedhameeti irraa baqatama jechuudha. Zaman kana duuba gara tiktaakitti illee namoonni gurguddaan as dhufuu eegalanii jiran. Fakkeenyaaf muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad fa'a eega dhufanii waggaa sadi akkanatti fakkaata. Waggaa lamoo sadi akkanatti fakkaata. Jooharis duuba dhiheenya kana akkasitti karaa tiktaakitti gartee makameeti jira jechuudha. Duuba Joohar karaa tiktaak gadi dhufee ajandaa ta'e. Duuba Joohar viidiyoo lamarraa maxxansee tiktaakiin gartee irratti dubbate kana yeroo gabaabaa keessatti nuti gartee viidiyoo isaa san arginee sa'a lama keessatti moo sa'a sadi keessatti foloo isaa miiliyoon agarre. Innaa duuba foloon sa'a hanganaa keessatti gartee hagas argamee raajii namatti ta'ee ajandaa guddaa ta'e jechuudha. Osoma gartee kanan jiru warro gartee ammoo gartee mootummaa deeggaru Joohar tiktaak kana ni bitatee foloo waliin bitatee guyyaa takkatti miiliyoon inni argate hin jiru ka jedhuun ajandaan amma gartee kallattii biraatiin ammoo oo'e jechuudha. Maaliidha wanti isaan qabatanii dhufan viidiyoon inni maxxansee laayikii hagan argate viidiyoo dho'isetu jira laayikii hagana qabaa ni bitatee foloo waliin bitatee viidiyoon biraa kan irratti maxxanfame bitatee kan jedhu. Duuba kun mormii guddaa taate jechuudha. An fakkeenyaaf yeroo argu 800 wayii fi laayikii miiliyoona 7 foyi irratti hin arge jalqaba yeroo argu jechuudha. Kana jechuun viidiyoo tokko sana osoo hin ta'in kan biraa kan irratti maxxanfamee jira akkuma gartee warri amma mormukaa keessatti warri mootummaa deeggaru jedhee san jira jechuudha. Duuba wanni kun akkam ta'uu danda'a Joohar akkanumatti gartee karaa tiktaak san gadi seenee kama duraan ittiin hordofaatiin jiru yookiin ammoo gartee viidiyoolee tokko tokko hawaasaaf ergaa ta'a jedheetiin waan yaadu akkanuma caluma jedhee irratti viidiyoolee garaagaraa maxxansaatiin ture amman tan ammoo gartee oofishaal waan isaa gartee godhatee beeksifachuudhaa fi dirqama viidiyoolee sanniin gartee irraa qulqulleessee yookiin ammoo dhoysee haareetti uummataan gartee karaa tiktookiin na hordofaa ka jedhu akkasii ibsate waan jedhu an akkasittiidha kan hin fudhe. Ammallee an akkasuma jedheetiin fudha. Akka namoonni hedduun keessatti warri isan jaaranne hin bite jedhan kana osoo hin taane jechuudha. Walumaa gala duuba kuni waan nama wal falmisiisu natti hin fakkaatu dhugaadha. Gartee namoonni gurguddaan akkasii namoonni siyaasa akkasii sunniin wal nama falmisiisu waanuma normaala. Garuu ammoo namoonni gartee gurguddaan akkasii ganda tiktaak gartee kan geemii qofaa kan akkasii san qofatti gadi dhufuun wanni guddoon sanidha. Feetuu deeggari feetuun deeggarin. Fakkeenyaaf namni akka Dr. Abiy bulchaan biyyattii gara tiktaak gadi dhufuun namoonni siyaasaa kan akka Joohar gara tiktaak gadi dhufuun kan biraallee gartee namoonni siyaasaa gurguddaan kan gartee biyya sanii kaati jaalatu kaatiin jaalatin illeen gara tiktaak gadi dhufuun tiktaak san waan amma gartee deemamaatiin jiru hamii fi waca ijoollee daa'immanii kanarraa
gara waa'ee biyyaa dubbatu gara gartee ajandaa siyaasaatti gara gartee waa'ee ijaarama biyyaa irratti dubbatuudhaatitti tarkaanfata jechuudha. Hawaasni achi taa'ee maal warri gartee geemii taphatu miiliyoona 4-5 kan qabu hin jiru namni bara akka jiruun achitti galee namni akka jiruun tiktaak keessa jira beeki. Achuma jira Oromoon akka jiruun fe'ate jechuudha. Duuba hawaasni achi jiru suni ka duraan gartee waan hin taane keessatti yeroo isaa fixaatiin jiru san yoo waa'ee biyyaa irratti namoota gurguddaa kana jalatti yoo as deebi'ee maaliif gartee raajii namatti ta'a kallattii ma fedheen waa ta'an Jawahar dhufuun sirriidha jedheetiin fudhaan warri biraallee gadi dhufuu qaba ka biraallee jechuudha. Namoonni biraa gartee gurguddaan biyyi qabdu kamiyyuu gadi dhufuu qaba. Kaan deeggarus kaan deeggarres ka ati deeggartus ka ati hin deeggarrellee jechuudha. Deeggarsa qofa irratti maaliif xiyyeeffata namni keenya hun bakka kana bira biraadha. Innaa kanaafuu Jawaharis gartee akkasiin gartee karaa tiktaak gadi dhufee amman tanas gara miiliyoona takka tuqaa jahaa gaheeti jira jechuudha. Ka guyyaa 3 kana keessatti akkuma jedhame san iyyuu yoo ka ta'amu taate guyyaa haganaa keessatti miiliyoonaaf deemachuudha ka dabalame yoo akkuma jedhamu sanam bakka ofii argatanitti 800 sanirraa iyyuu akkasiin gartee gara miiliyoonaatti deemaati jira jechuu barbaadeeti. Kabira sirba dhiibbaa guddaa geggeesse Teddy Afro Daasxaal sirboota gartee isaa albama guutuu inni hojjete keessattuu gartee kan Daasxaal jechuudhaan inni gartee wallise keessatti kan hedduu takka qeeqa guddaa ajandaa guddaa ta'ee namoonni gurguddaan siyaasa warri biyya bulchaatiin jiru keessattuu warri gartee bilisiginnaa irratti yaada kennatan biyyi duute jedhee shoorarkaa guddaa uume. Shoorarkaa faannoon iyyuu gartee uume yookiin ammoo gartee namoota akka Ustaaz Yaasin Nuuruu kana iyyuu dubbisuu hin dandahin namichi aartiidhaan maayikii isaa qabatee muuziqaadhaan sadarkaa kana uume jechuudha. Mee Ustaaz Yaasin Nuuruun kanarratti yaada isaanii kan kennatan. Ustaaz Yaasin Nuuruun namoota gurguddaa gartee biyyi teenya qabdu keessaa nama isa guddaadha. Abbaa amantii ta'uu qofaa miti beeytota gartee biyyi sun qabdu keessaa nama tokko. Gartee Ahmaddiin Jabalfaa waliin Kaamil Shamsuufaa waliin gartee dimtsaachiin sagaleen keenya haa dhagahamu gartee gaafa duraa qabsoo uummata musliimaa gaafa qeerroo duratti gartee wayyaanee irratti qabsaawaa turan keessaa isii nama isa guddaa tokko jechuudha Ustaaz Yaasin Nuuruun. Duuba namni guddaan kun salphumatti laaftumatti akkuma naasii gadi bahee akka arginu dubbatu jechuudha. Wantichi hagamta akka dhiibbaa qabu hagamta akka hulaa nama hundaa akka seenee kan agarsiisu waan ta'eefidha. Akkas jedhan Ustaaz Yaasin Nuuruun. አገር ሙታለች ዳስጣል ብለህ ለትውልድ አይነገር። ትውልድ የሚታነጸው ተስፋ በመስጠት ነገ የተሻለ ይሆናል ብሎ እንዲያስብ በማድረግ ወስያዬ ለወጣቶች እሱ ነው። ዳሱን አፍርሱትና ደስ የሚለው ተስፋ ላይ ተቅጣጩ። እቺ ሀገር የተሻለች ትሆናለች። እቺ ሀገር ከስንክሳሯ ወጣ ወደ ከፍታዋ መውጣቱ አይጠራጠር። ከውልደት በፊት እርግዝና አለ። እርግዝና ምጥ ይበዛዋል። እቺ ሀገር በምታደርገው የግንባታ ጉዞ ውስጥ ስንክሳሮች አይጠፋትም። ሙእሚን ግን የነገውን ብርሃን አሁን ላይ ቆሞ የሚያማትር ማለት ነው። Daasxaal biyyi duutee sharaa taaziyaa dhaabaa daasii dhaabaa jedhamee dhalootaaf hin himamu. Dhaloota waan hegeree boruu isaa jajjabeessutu himamaaf. Dhaloota waan hamilee isaa jajjabeessu dhaabanii fi waan gaarii irratti kakaasan. Kanaafuu sharaa taaziyaa diigaatii waan das jiru waan nama gammachiisu irratti dhaloota ijaaraa. Ulfi osoo hin dhalatin dhukkubbii qaba. Dhalachuudhaa fi dhukkubbii cimimmuu qaba. Biyyi teenya adeemsa ijaarama isii keessatti bu'aa bayii isii mudatu hunduma bira dabartee bakka guddaa akka geettu shakkiin tokkolleen hin jiru. Musliimni kasaaraa isa mudatti keessa abdii murachuu osoo hin tahini bal'oo fuula duraa ifaa fuula duraatitti gartee cehuudhaa fi tarkaanfachuudha. Dhalootalleen kan barsiifamu kana jechuudhaan yaada sirba Teedii irratti kennan jechuudha Ustaaz Yaasin Nuuruun. Sirba Teedii keessaa gartee sirbi akkasti gartee ajandaa ta'e kan gartee biyya guutuu raase kuni Daasxaal. Daasxaal wanti jedhamu kuni hiikni isaa biyyi duutee jirti daasii dhaabi. Taaziyaa taa'ii jechuudha. Daasiin kun duuba daasima jedhama. Fakkeenyaaf baadiyaa keessatti warri baadiyaa ni beektanii magaalatti kaasharaa taaziyaa yookiin dukkaana taaziyaa jedhama. Baadiyaa bakka fagoo fagootti mukuma akkas dhadhaabanii gubbaa isaarra gartee gaaddisa godhatanii bakka namni taaziyaa itti taa'u daasii Oromiyaa bakka hundattuu akkasuma jedhama natti fakkaata duuba daasiin isa sani jechuudha. Kanaafi dhalootatti gartee kun hin himamu jechuudhaan Ustaaz Yaasin Nuuruun akkasitti gartee waa'ee kanaa dubbatan jechuudha. Amma abbootiin amantii namoonni gurguddaan akka Ustaaz Yaasin Nuuruun suni waan akkana irratti dubbatuun sirriidha moo sirrii miti jettan amma isin. Amma gurbaan kun kallattii itti amanetti amma Teediin kun fakkeenyaaf kallattii inni itti amane kallattii gartee inni ilaalaatiin jiru irratti namni kun qawwee qabatee qawwee dhukaasaan jiru sirbaan yaada isaa ibsa. Akkamitti gartee fakkeenyaaf jijjiirama osoo jedhameeti waamamu bulchiinsi ammaa kun an kana dhibiyaan. Akkamitti sirba tokkoon shoorarkaa namni kun duuba qawwee harkaan qabu Finfinnee san keessa taa'eetumaan maayikiidhaan walleessee walaloo katabee duuba biyyi bira namoonni gartee akka Jawahar kan akka gartee amma Jaalmarroo enu kafaanoo kana sama warra kafaanoo kana bosona jiru kanneen gartee kan baala adaraan inni jedhu san illee qabatee hundumaa jechuudha.
wanni akkana kun hundi biyya keessa wal gahaniitiin duula na filadhaadhaa ittiin gaggeessan biyya akkana taateeti jirti akka amma teediin jedhe kana biyya akkana taatee jirti biyya kana keessaa bararra cinaachi dadhabaa paartii biyya bulchuu jiru san hunda fayyadamanii duula na filadhaa ittiin gaggeessanii bara biyya dimokiraatawaa biyya ijaaramaa jirtu keessatti jechuudha. Akkamitti chaalenjii agarra nama godha artistiin maayikiidhaan sirbu tokko mi'a amma teediin fakkeenyaaf sirba san sirbe maal fidame ambiyyummaan teenne sun hollan nama didiqqaa akkana kana bira yoom dabartiidha. Yoo wanti teediin jedhe sun soba taate barsilaa inumayyuu waan hawaasa ittiin uf jaalachiisan tokko ta'eetiin fakkeenyaaf filannoo faarratti dhiyaatu qaba silaama warra biyya bulchaatiin jiru wanni kun sirriitti jechuun ni argaa mire uummanni bara haala hundaa ni argaa. Daasxaalii keessa jirtii fi biyyi lakkachi keessa jirtu qaranii keessa jirtii adda beekaa jechuudha hawaasni. Yoo wanni sun waan dogongoraa teediin taate inumaa silaa isaan dafanii katabatanii kunoo akkana warra ilaalcha teedii qabu yookiin warra akkasii akkana jedhee ammoo nuti kunoo akkana keessa jirra jedhanii barsilaa inumayyuu dubara filannoodhaa godhachuu qaban. Amma biyya keenya keessatti filannoo deemsifamu deemaa mire. Duuba yoomuma biyyi teenya sun bakka kana bira dabarte keessattuu silaa yeroo namni afaan Oromoodhaa dubbatu kan saba bal'aa keessaa bahe silaa kan hollannaa hin qabne uummata kanaa mire silaa bara amma utubaan namni biyya bulchu tokko uummata kana silaa qabatee achirra dhaabbateetiin silaa kan tarkaanfatu. Namni afaan Oromoo dubbatu akkuma wayyaanee kaleessa homa didiqqoo tanaaf sirba akkas yeroo sirbe teediin feetu jaalatte feetu jibbite hagalata akka dhiibbaa geggeesse jechuudha. Beeki artistoota warra afaan Amaaraatiin sirbuu keessaallee hundi biltsiginnaa ta'aniitiin jechuun mootummaadhaan liqinfamanii jiran gurbaa kana qofa jechuudha kan xichoominaan kaayoo isaa irratti gartee hafee arran tana laalchaanis akka Afrikaatitti dhiibbaa geggeessuudhaan illee sadarkaa kanarra gahee haga namoota siyaasaa gurguddoodhaa haga namoota gartee sheekotii abbootii amantii akkasii dubbisuu irra kan gahe jechuudha. Abduu Abduu Moobaalaa biraa hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaan naa tura.